Maqaan keenyudha eessarraa dhuftee? Maqaan koo Tsaggaanash Lammaadha. Boottii Lammaatirraa. Waaqayyo maal siif godhee waa'ee maalii dhugaa baata? Waaqayyo kan naa godhee ulfa ji'a 7 tureetanii namni kilinika guddaarraa dhufte hin jirta baay'ee dhukkubsachaatee jirta. Dafii gamanatti kootutii siifan kadhaana jedhani. Ulfa ji'a 8 si dhukkuba ture maal ture gaafa si dhukkuba akkam si godha ture? Gaafa na dhukkubu taa'uu hin danda'u. Qaama saalatirraan dhangala'oon na dhangala'a tureeyyu torbaniin gara mana kilinikaan deema. Innaan as deddeebi'u baay'ee na dhukkuba. Innaan dhukkubsadhusanii baay'ee tokkonneeyyu waldaa kanan beeku tureeyyu. Ishiin obboleettiin tiyya Burtee Lammaa jedhamti narratti dhalattee turteeyyu. Kanaaf ishiin immoo waldaa Zawudee kan jedhamu tokko hin jira achan si geessa obboleettitoo. Kanaaf nayinii naan jette maaliifan innaan dhangala'oon na dhangala'a. Isa tiruu koo irrattis saambaa kee irrattis xaafaa kee irrattis bishaan guduunfatee yoo na amanne ta'e deemiti ispeeshalistii qaama keessatiin ilaalamii naan jedhan. Otoon waaqayyoon qabu maaliifan kan isa kana hunda kan narratti darbatamuu jedheetan boo'ee ture. Kanaaf waaqayyo hin danda'a ani sin geessaa naan jette. Isheen as na qabdeen as na fidde tureeyyuu immoo waan amantaa hin qabneef achiin nageettee gara manaatti deemte ijoollee faana na buuste jechuudha. Gaafas immoo kootuti as bayi namni haala malee dhukkubsattu hin jirtaa nuun jedhani. Kanaaf anaa fi isa mucaa xinnaa wayii ture kan dhukkuba onnee qabu tokko ture. Nuti kan baane nama 2 qofa tureeyyuu kanaaf darbannaa naan jedhani. Anaan isa darbannaadha kasirratti darbatamee fi isa mucaa kee wajjin akka duutu fi naan jedhani. Kanaaf naaf kadhatanii ennaa naa kadhatanitti dandeechee mana fincaaniin teechuu miti naan jedhanii danda'een taa'uun jedheen. Dhugumaan immoo danda'een taa'uu danda'een ciisuu baay'ee na dhukkubaa na gubaa. Kanaaf maaltu ta'e? Kanaaf naaf kadhatanii ennaa naa kadhatan sanarraaf cabee kanaaf waaqayyoon naaf galateeffadhaan jedha. Dhangala'uun dhiigaa sun dhaabbateera deemtee narraa dhaabbate isa qofa odoo hin taane qoricha naaf ajajan. Qorichi kun kan fudhatamu 2,500 inni tokko immoo 500 naan jedhan. Anis nan gaafadhe. Qoricha sana innaan gaafadhutti 2,500 naan jedhani isas nan bare nan deeme. Inni tokko illiqimsamaa inni tokko immoo qaama saalatiin ta'a. Kanaaf gatii isaa baruufani gaafadhe. Innaan gaafadhu immoo 2,500 naan jedhan. Inni tokko immoo 500 naan jedhan. Ergasii qoricha sana illiqimsite ati? Illiqimsine nan gaafadhe malee hin binneeyyu. Ragaadhaaf jedhee tan waraqaas koos qabadheera. Waaqayyo oolmaa gaarii naaf ooleera na oolcheera du'as na gaarummaa waaqayyo mana keenya irra jira mana hunda keenya irra jira waan ta'eef gaarummaa waaqayyo godheefiif galateeffadhaafi. Maqaan keenyudha eessarraa dhuftee? Maqaan koo Masaratiin jedhama asuma Adaamarraa hin dhufe. Waaqayyo lafa kanatti maal siif godhe waa'ee maalii dhugaa baata? Waaqayyo waan lafa kanatti waan baay'ee naa godhe isa keessaa garuu wantoota lamaan tokko dhugaa ba'uun barbaada. Jalqaba irratti daa'ima kana na jalaa dhukkuba ture. Daa'imummaa irraa kaasee naannoo ji'a 2 irraa kaasee gad deebisa. Harma kiyya yeroo hodhe daqiiqaa 5 garaa isaa keessan taa'u gad deddeebisa. Yeruma sanirraa kaasee karaa mana yaalaatti deddeebisaan ture. Mana yaalaa geessinaan tuubboo isaati irratti infekshiniidha. Wanta urgaa'us wanta ajaa'urraas sirriitti eeginaan jedhan. Yeroo mana yaalaa geesse guyyaa 1-2-3 itti wayyaa qoricha sana hoggaanan kenneef garuu guutumaan guututti dhiisuu hin danda'u. Ji'a tokko keessatti yeroo 2 yeroo 3 yeroo mana yaalaa fudhadhu qaba. Kana malees tokkos nan qabaayu. Innis lachuu guyyaa tokko yeroo mana yaalaa fudhadhutu jira. Yeroo mana yaalaa geesse immoo dhukkubni isaa lachiitu wal fakkaataadha. Wanta foolii qabu hundarraa sirriitti eegi naan jedhan qorichuma tokko kennaniif garuu homaa gochuuf hin dandeenye. Akkanumatti mana yaalaatti deddeebisaa ture naannoo ji'a tokko duraatti as qabadhee dhufe isa kana. Hangaan as ga'utu taaksii keessattuu yeroo meeqa gad deebisaa ture. Wanni tokko si faa'uuf erga nyaata nyaachuu jalqabeen boodas jechuudha. As hangaan ga'utu na muddame garuu keessa kiyyatti waaqa kadhachaan dhufe yaa waaqayyo hanguma lafa san ga'utti. Hanga achi ga'u qofa gad deebisa malee yeroo gad deebi'u garuu daa'imni koo naaf fayyee dhufaa. Gadis hin deebisu nyaanni isaatis harmi isaatis hissifaa fi jedhee waaqayyo kadhachaa dhufe. Akkuma jedhe immoo lafa kana geenyaan namni waaqayyo zayitii sammuu isaattis naa godhanii fi harka isaatirrattis naa godhanii fi naa kadhatanii fi guyyaa sanirraa kaasee hanga har'aatitti inni mana jirus qabeen dhufni kana qofan qabee dhufeeyyu zayitii dibataa asii fudhadheen galee
isas nan dibee garaattis nan obaase ji'a tokko dabreera mana yaalatis fudhanne gadi sin deebisu sunis immoo halkan yeroo baay'ee halkan dhukkuba guyyaa nagaa isaati yeroo mana yaalaa fudhadhu dhukkubee fiddee kanas yeroo naan jedhantu jira guyyaa nagaan oolaa halkan garuu akkanitti bulu anaaf waaqa qofatu beeka jechuudha. San hundarraa innis naa fayyeera ji'a tokko dabreera yeroo duraa kan ji'a tokko keessatti yeroo 2 yeroo 3 mana yaalaa fudhadhu kunis naa fayyeera sunis naa fayyeera waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni harka keenya walitti buusnee waaqayyoon galateeffannaaf. Obboleettiin keenya kun mana yaalaatti deddeebi'aa ture qarshiin koo mana yaalaatti dhume ijoolleen koo lamaan iyyuu nagaan qaban jetti waaqayyo asitti nagaa kennee fi fayyaa kennee fi ijoollee nagaa baachiseera waan ta'eef ammallee irra deebinee harka keenya walitti buusnee sabni waaqayyoon galateeffannaa. Dhuga baatiin koo inni lammaffamoo yeroo baay'ee qoonqoo kootu na dhukkubaa ture naannoo waggaa 2 dura akkuma kana yeroo na dhukkubnaan karaa kilinika natti dhiyoo jirutti tan deeme achitti dhaqanii na laallaan qoonqoo keetirratti wanti wayii sirratti bahee jira sirratti bahee waan jiruuf nusi yaaluu hin dandeenyu dafiitoo olteen buluni borganama karaa Jeneraal Hospitaalii deemii naan jedhan nan naqee karaa Jeneraal Hospitaalii deemeenna qoonqoo kiyya laalanii qoonqoo kee kasirratti bahee kana qofaa miti kan muramuu danda'u. Qoonqoon keessun gaafa si dhukkubaa ture maal gochuun dandeessu turte akkamitti si dhukkuba ture? Nyaatas nyaachuu hin danda'u hancufa kiyyaayyuu liqimsuu hin danda'u mataan kiyya garmalee ho'a natti dabala homaa gochuu hin danda'u nyaatas nyaachuu bishaan dhuguu homaa kana wanta kana raawwachuu hin danda'u jechuudha. Barisaa akkuma isaan natti manitti Jeneraal Hospitaalii nan deemee laan qoonqoo kiyya naaf laalanii qoonqoo kiyya naa laalanii 16,000 kaffaliitoo kasirratti bahee kana qofa osoo hin ta'in yeroo baay'ee si dhiitee gamanaan kasi rakkisu kana si baqaqsinee si yaallaa kanaafuu qophaa'itoo yoo qophooftee ta'e algaa siif kennina yoo qophoofne immoo qophaa'ii koottuu naan jedhan jennaan hanga sanitti garuu yoo qophaa'u baatte kiniinii yookiin marfee fudhadhutoo yeroo eeggadhu naan jennaan eshi qophaa'ee tan dhufadhe marfee si fudhanne kiniinii isaanii si fudhanne ana waaqayyo na fayyisaanii lafa kanatti deebi'eetoo hin baqaqsamu karaa waldaa tan deemaa waaqayyo na fayyisaa naaf kadhatama jedhen lafa kana dhufe zayituma dibataa tan bitadhee asii galee zayitii san garaattis nan dhugee qoonqoo kiyyattis nan dibee kinoo naannoo waggaa 3 guyyaa tokko mana yaalaa deemeen beeku qoonqoodhaaf jedhe. Sabni kana dhageenyu waaqayyotti hin xiqqaata kun galateeffadhaafi. Tole maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Daggituu Dhabbasaan jedhama. Hanan irraa dhufe Gindibaratti aanaa Abuunaa Gindibaratti irraa. Tole waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhe? Waa'ee maalii dhugaa baatu? Asitti nan dhukkubsadhaa garmalee dhukkubsadhaa hospitaala Adaamaa itti nageessanii hospitaala Adaamaa tiruu ishiitu raammoo godhatee bishaan qoxxoree haaba qabkamtuu Tukur Ambassaatti haasa'affamuu fi Jeneraal Hospitaalitti dabarsaayii jedhanii. Mucaan koo tokko mucaan dubaraa as keessaa tajaajilti turte lakki hin baqafkamtu maaliif baqafkamti waaqayyo jira. Gaafa isin dhukkubaa ture maal gochuun dandeessanii? Danda'een dhaabbadhuu danda'een deemuu danda'ee midhaan nyaadhuu bishaan dhuguu yoo midhaan nyaadhee laphee koo naata homaa tokko hojjetachuu hin danda'u. Lafa kanarratti dhaabbadhee homaa hojjetachuu hin danda'u. Tiruu keessantuu raammoo godhatee bishaan naqatee naan jedha. Qoricha mana yaalaadhaa isiniif kennamaa ture inuma liqimsitu turtanii garuu jijjiirama hin qabu ture. Homaa jijjiirama dhabnaani si baqaqsinaa jedhan. Hin baqafkamtaa Jeneraal Hospitaalitti dhaqii kanaan galmeeffamii naan jedha. Lakki achi dhaqxeen galmeeffamtuu waldaattan si geessee si kadhachiisa malee achi naqxuu naan jette. Achumaan as na fiddee waldaan isa garasiiti achitti dhufanii isaan naa kadhatanii guyyaa isaan yaadattu isin guyyaa isaan yaadattu yaadadhu tiruu haaraan sii gasha siin jedha Yesuus jedhee naa kadhatee ilaa obboleettii kana seexanni jawwee mataa ishiitti maree sammuu ishii qabatee jireenya ishii warasee jira ammaa qabee maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa dhaabbatu jedhanii naa kadhatanii nan kufee yogguu sun of hin beeku yogguun achi ka'uu eessa namni si fidee dhufe naan jedhan mucaa koon na fidee dhufeen jedheen
waaqayyo tiruu haaraa sii gasheeraa naan jedhan. Akkuma sun waaqayyo tiruu haaraa naa gashe. Caankoo na fuudhee hospitaala na geessee na marammarsiise dhiiga suniif. Tiruu fayyeera. Dhugaa baatiin koos kanaan jedha. Galateeffadhaa fi sabni. Tolee maqaan keenyudha eessaa dhuftee? Maqaan koo Muluu jedhama kan dhufe asuma Daamaadha. Waaqayyo lafa kanatti maal siif godhee waa'ee maalii dhugaa baata? Waaqayyo lafa kanatti waan naa godhee mucaa kana na jalaa dhukkubee ture torban sadanarraati. Guyyaa afuriif midhaan hin nyaatu bishaanis hin dhugumaayyuu fayyadamu. Laphee ol deebisaa garaan teessisa ture. Baay'ee dhukkuba ture baay'ee. Sababa dhukkuba isaatiif gara mana yaalaa geessiteetta? Gara mana yaalaa hin geessine bakka zayitiin kadhataas hin jira waan ta'eef isuman nana obaasaa. Durallee mana yaalaa yoon geesse si'oom achitti homaan godhuuf ture durumayyuu asitti yoo fidee kadhachiiseef hin fayya ture. Asuman geessa jedhee guyyaa lammaffaas fidee achumaan ergamas zawuduu harkarra kaanii kadhatanii fi achumaan waaqayyo naa fayyisee kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa fi sabni daa'ima ishee waaqayyo asti fayyiseeraaf waan ta'eef. Maqaan keessanii eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan kiyya Alamuu Daadhiin jedhama. Godina Arsiirraa hin dhufe. Wanti dhugaa ba'u waan baay'eetu jira garuu waan muraasa dhugaa ba'uun barbaada. Ani yeroo achi jiraachaa turetti xiqqoo haalli yeroodhaa rakkisaa waan tureef achi naannoo san jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf achi bahee tanan naannoo aanaa Adaamaa kana galee aanaa Adaamaa kana yeroon galu amantiin qabu ture. Amantiin qabu ani gaafa achi bahee dhufumootu isheen haadha manaa kooti ishee butanii mana hidhaatti galchan. Isheen gaafa hidhaatti butamtu deebi'anii ishee hidhanii deebi'anii mana keenya guban. Gaafa manni koo gubatu as taa'ee Adaamaa taa'ee tanan manni kee gubateera jedhanii obboleewwan koo naa bilbilanii dhiisee faayama waaqayyoo ta'e haa gubatu homaa miti jedheetuman boo'ee callisee ishiinis hidhamteerti. Gaafa ishiin hidhamtu daa'imni kun immootu anas ishiis dhabee haadhatoo bira ture amma baay'een dhiphachaa ture. Maaf akkas na gooti nama baay'een gargaaraa ture. Achitti hojii ataakiltii hojjennaa sunis mijachuu dide bakka wanti koo hunduu badaa dhufee wannumti kiyya hunduu bakka akkamitti badaa dhufa maali waaqayyo maaf akkas na gooti jedhee tanani waaqayyotti bu'aa ture. As naannoo marmarsaa kana fira koo biran ture achitti amantiin fudhadhee sana booda as immootu firri kiyya sun kootu charchii zawuduu deemnaa achitti malee fayyinan argattu Alamuu kootu achi deemnaa naan jedhanii as wajjin dhufe. Isa dura ergaati biyyaa baatee ammam ture jechuudha tuuti waldaa kanan dhufini isheen immoo mana hidhaa kan turteef yeroo ammamiidhaafidha? Isheen yeroo muraasa naannoo ji'a tokko jala turte garuu ani as dhufee agamuun ture kan isheen hidhamte asitti namni biyya achi fageenya irraa dhufte tokko jirta atis manni keessi yalaa gubateera baay'ee dhiphachaa jirta haati manaa keessi yalaa hidhamteerti naan jedhanii isaan sagalee namni waaqayyo natti dubbatanii anis as bahee na haasofsiisanii ammaan booda ati nama du'uudhaaf ture nama rasaasni si nyaatu turte garuu waaqayyo du'a si oolcheera. Kanaafuu waaqayyo du'a si oolcheera haati manaa keetis yeroo gabaabaa keessatti mana hidhaati gadi sii lakkifamti naan jedhan namni waaqayyoo amiin jedhee tanan fudhadhee gaafa asii galee guyyaa torban lama booda konfiraansii araaraa as naannoo marmarsarratti ture. Guyyaa sanas konfiraansii san qodachuu dhaqee achin ture naannoo sa'aatii 7 akkasumatti fakkaata. Yeroo sana bilbilli wayii narra bilbilame yoosuma bilbilli asii narra bilbilamaa charchi keessa jira waan ta'eef inumaan callise oguma sana ammas namni waaqayyoo namni haati manaa seeraa hidhamtee as keessa jirtu jirta gadi lakkifamteerti naan jennaan amiin anumaa jedheetuman fudhadhee bilbila sana sin ilaalle sana booda bayenan bilbilee yoo nan bilbil abbaa ishiitu naa bilbilaa ture aljalaan kaasne deebisee bilbiluun haati manaa kee hiikamteerti naan jee natti mee abbaan koo waaqayyoo harka keessa walitti buusaati. Namoonni as turtan gaafa sana yaadachuu dandeessu. Ani na yaadadha gaafa isaan boo'aas baan jechuudha haati warraa keessi jalaa hidhamtee manni keessi jalaa gubatee daa'imni keessi biran jiru jedhanii obboleessi keenya kun boo'aa kan inni as ba'ee kadhatamee fi salphaas hin ittiin fakkaatin waaqayyo mangaagaa diinaa keessaa du'a jalaa baasee ulfinaan dhaabee itti xiqqaata. Haaleluu. Erga
si bilbilamee ati warraa kee mana hidhaadhaa baateetti siin jedhanii amma haadha manaa kee argattee daa'ima kee argattee jirta waaqayyoon ammallee irra deebi'aati sabni galateeffadhaafi. Tole ishee waan haasoftu yoo qabaatte. Yeruma asitti akkas naan jedhan san asumatti qabdee dhuftee haadha manaa kee asumatti fiddee dhugaa baata naan jedhanii kunoo anis qabadhee dhufeera guyyaan ishiin immoo mana hidhaatti itti gadi lakkifamte waan isin ajaa'ibsiisu guyyaa sanbataati. Guyyaa sabbataa namni hidhaadhaa hiikamuu miti gaafachuun hin danda'amu achitti. Waaqayyoof hin danda'ama. Haleluuyaa. Baga gammaddanii baga waaqayyo akkasitti walitti isin qabee dhala kee haadha warraa kee ijaan si agarsiise waaqayyo baga isin gammachiise. Nagaadhaan deebi'aa.